Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataarraa sagantaa keenya FAAYA Artii torban kana qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu Jibriil Muhammadii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa isiniin jennam. Egaa torban kanas sagantaa keenya FAAYA Artii torban kanaatiin sirboota afaan Oromoo ergaalee hedduu qaban sirboota babbareedaa dheena kana torban kana keessa gallakkifaman qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Hanga xumuraatti nu hordofaan affirraa kennam. Jalqaba irratti sirbii nuti isiniif dhiyeessinu sirba bareedaa torbee kana keessa gadhiifame kan weellisaa jabaa abbaa sagalee kilolee artisti Sona tekelee hojjate mata dureen isaa warra boolee jedhu isiniif filanneetiin dhamaa fi dhaamsa isaa isin biraan gennam. Warra boolee warra bulbulaa warra boolee warra ganamaa warra boolee warra baadiyyaa warra boolee warra jaalalaa warra boolee warra buufataa warra bareedu warra boolee warra baagadaa warra Afrikaa warra boolee warra boolee warra boolee warra boolee warra boolee. Weellisaa Sona Tekelee sirba afaan Oromoo ergaalee hedduu qaban hojjechuun uummata biraan kan ga'e yoo ta'u sirba isaa haaraa kanaanis dhamaa fi dhaamsa jabaa keessatti dhaamuudhaan dhaloonni akka irraa waa baratutti hojjeteeti jira. Dabaluu weellisaa qaxalee reef lafaa dhufaa jiru kun sirba bareedaa kanaan Finfinnee qe'ee tufaa munaa warra boolee fi akka haaromfama magaalaa fi guddina biyyattii addunyaatti mul'isuun qe'een kun abbaa qabdi waan jedhu fakkaatullee dhugaa namuu beekuu qabu afaan aartiitiin itti himee jira. Birroo kooyaa birroolee manni dho'uu shaggituu si malee jechuun taphateeti jira. Birroolee manni dho'uu shaggituu Weellisaa Sona Tekelee dhugumatti nama jabaa sagalee kilolee qabu sirba bareedaa kanaan dubbiidhama qabdu hedduu kan hojjete yoo ta'u waan amma diinni biyyattii abbaa qabduudhaaf gorora yaasuuf
dursee hubachuudhaan eenyummaa Oromoo ummatatti himuun ohoo ehee adurreen leenca fokkortii jechuun dhugaa jirtu itti hime. dabaluun weellisaa sonaa takkaalee sirbaa bareedaa daqiiqaa 5 hin geenne kanaan ergaa jajjabaa kitaaba tokko keessatti bahuu danda'u barreessuun warra mancaa yaa warra amboo yaa warra daraaraa kafanee maal jettaree yaa labanii waliif galan malee alaan galanii jechuun dhaamsaa dhama qabdu tana dabarfatee jira. Warra mancaa yaa amboo yaa daraaraa kafanii yaa daraaraa kafanii yaa daraaraa kafanii maal jettaree yaa labanii labanii yaa labanii labani ya labani wali galam male ala galani ya labani yo labani wali galam male ala galani yo labani ya labani wali galam male ala galani ya wala wal guru male ya somani ya wala wal sagide male ya somani dibe ya labani 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 ya labani labani ya labani labani ya labani labani ya labani nama yartu gola ke sanabani Itti aansuudhaan sirbi nuti lammaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirbaa weellistuu jabduu sagalee ajaa'ibaa qabduu fi weellistuu sirboota aadaa hojjechuudhaan beekamtu weellistuu kadijaa hajii sirba isii keessaa tokko kan ta'e akkasuma ergaa jabaa of keessaa kan qabu jennee kan yaannee fi sirba mata dureen isaa gamtaa sabaa jedhu isiniif filannee dhamaa fi dhaamsa isaa isin biraan geenna. Weellistuu kadijaa hajii weellistuu jabduu sagalee ajaa'ibaa qabdu yoo taatu sirboota afaan Oromoo hedduu bifa garaagaraatiin hojjechuudhaan uummata biraan gayaa kan turte sirba isii kanaanis hojiilee isiin hojjette keessaa tokko kan ta'ee fi albabaa sadaffaa waggaa tokko dura hojjette keessaa kan fudhatame sirba kanaanis gaangeen gurraaf malee gootummaaf hin toltu beekaan hin dorgomin dandeettii isaan beektu jechuun dhaamsa dhama qabdu sagalee kilooleedhaan dhaamattee jirti.
kabanuuf tattachuuf balbala rukutu dhugaa dhoksanii dararaasanii saddee katabaatu. Itti dabaluunis weellistuun tun sirbaa baay'ee bareedaa ta'e kanaan chee jedhiitti yaabbadhu shaanqoo kee lugaa manqabinii haa gulufuu gamtaan sabaa cimu malee walabummaan hin dhufuu jechuun shubbisaa aadaa shawaatiin miidhagsitee hojjettee jirti. Chee jedhiitti yaabbadhu shaanqoo kee lugaa manqabinii haa gulufuu gamtaan sabaa cimu malee walabummaan hin dhufuu. Chee jedhiitti yaabbadhu shaanqoo kee lugaa manqabinii haa gulufuu. Gabrummaa namatti dinqa nu seente kuna gamtaan kahee falmadhu yaa saba koo amma yeroon geessu. Martuu kochoon nu tara nu nyaachuuf bara amantaa kutaa waliin qoqqoodee lakkii agara. Martuu kochoon nu tara nu nyaachuuf bara amantaa kutaa waliin qoqqoodee lakkii agara. Ittime lakkii agara ittime lakkii agara ittime lakkii agara. Amigo, ya komoto, laki malababa tayomu abalalata. Sudah weellistuu kadijaa hajii sirbaa bareedaa kanaan seenaa dhugaa hedduu garaa nama nyaatu akkasuma dhugaa awwaalamtee quuqaa qabdu dubbachuudhaan harki dhugaa muramuu hin dhiigu ni gaabbitaa kunoo warri dharaaf fiigu dibbee dharaa qabatanii nurratti hin dhaaninaa. Dibbee dharaa jechuun biyya haqxi namaa keessatti awwaalamtee dhugaan aartistii Haacaaluu Hundeessaa fi kanneen biroos kaaftee jirti. Harki dhugaa muranuu hin dhiigu nuun gaabbitan kunoo warri garaa fiigu dibbee dharaa qabatanii nurratti hin dhaaninaa gahee hadara. Ajee kosi dhaafte dhufuun si nyaatte yakkuun dhumaan kee badee hin hafu yoomuu hin hafu dhumaa kee rabbuun baasaa badee hin hafu. Sudah sirbinuti sadaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba bareedaa yeroo muraasa dura sirbame sirba weellisaa Israa'el Bashaadaa mata dureen isaa naanniyyee jedhu sirba namoota hedduun daawwatamaa jiruu fi akkasuma miidiyaa irrattis ummata biizii godhaa jiru isiniif filannee jirra. Weellisaa Israa'el Bashaadaa weellisaa jabaa sagalee kiloolee qabu sirba bareedaa kanaanis aadaa Harargeetiin miidhagsee shaggooyyeedhaan kan hojjete yoo ta'u sirba isaa kun hedduu jaalatamummaa argachuun namoota hedduu bira ga'ee jira. Yaataniin yaadee yaadaa ooluu yaata martuun luuccaa leensaa yaata hammarreessaa jechuun eegala.
Atti dabaluun weellisaan kun sirba bareedaa kanaan naanniyyee ansi qabuun kankoo tiyya ta'uun kankee guutuu na taasisaa jechuun sirba jaalalaa bareedduu warra afran qalloo faarsaa aadaa isiitiin faayamee faarfatee jira. Kana yoomitil maame akka rabbiin hunda naaf kenne sinaaf arjoome wanti naan siif godhu martu angaraan angeessu ani siif yaade danuuwa ni toon dandeessu. Atti dabaluunis xumuraarratti weellisaan kun sagalee baay'ee bareedaa ta'ee fi hojii qulqullinaa qabuun sirba sadarkaa aartii eeggate hojjetee uummata gorsee aadaa teennas guddisee jira. Kana yoomitil maame akka rabbiin hunda naaf kenne sinaaf arjoome wanti naan siif godhu martu angaraan angeessu ani siif yaade danuuwa ni toon dandeessu. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa sagantaan keenya faaya aartii torban kanaaf qabannee asuma irratti goolabna. Torban sagantaa biraatiin angolitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammata. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse Jibriil Muhammadi, ogummaa kaameraaf teeknikaatiin immoo Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee OFM kanneen hafa waliin turtii gaarii.